gammachiiftuu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo gurraandhala 3/2023 irreef gaachanni uummata Oromoo bongoleelee Oromiyaa garagaraa keessatti tarkaanfii ilaaleessaa meertuu diinaa irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon abdii sabaa ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo yaaddeessaaf daareessaan diinaa waboon gurraandhala 2/2023 tarkaanfii humna yartuu tiksee sirna dulloomaa Itoophiyaa irratti fudhateen Dambidolloo keessatti akka baala mukaa harcaasuun hedduu ajjeesee hedduus madeessuun hedduus booji'uun meeshaalee waraana garagaraa irraa booji'uun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuun ilmaan Oromoo badii tokko malee mana hidhaa keessa yeroo dheeraaf gidirfamaa jiran hedduu bilisa baasee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon abdii sabaa ifoomsee jira. Itti fufuun irreef gaachanni uummata Oromoo waboon abdii biyyaa gurraandhala 2/2023 zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Dogoo iddoo addaa baddaa mangadaa bakka jedhamtu beekamtu keessatti gurraandhala 1/2023 sa'a 10:40 irraa kaasee hanga ganama sa'aatii 12:30 lola geggeessee tureen loltoota BP kutaa waraana 38ffaa murni biltiqinnaa Itoophiyaa saamichaaf duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwachuuf bobbaafaman guutumatti dhabamsiisuun loltoota isaanii 250 harkaan qabee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon beeksisee jira. Loltoota isaanii 250 harkaan qabee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon beeksisuun itti dabaluun qawwee akaamii 300 fi jaadiiskaa tokkoo fi BKM 6 rasaasa 6,000 fi boombii 16 irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon abdii biyyaa ifoomsee jira. Reeffa isaanii kaafachuu dadhabuun bakkee irra ciciisaa jiraachuu waraana yartuu sirna tortoraa impaayera Itoophiyaa dhagahamee jira. Waboon baha shaggar aanaa adaamii tulluu fi jiddoo kombolcha keessatti tarkaanfii fudhatee jiraachuus beeksisee jira. Itti fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon baha shaggar aanaa adaamii tulluu fi jiddoo kombolcha keessatti tarkaanfii fudhatee jiraachuus beeksisee jira. Gurraandhala 1/2023 irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Sibirraan Jaalladhii Gammadaa Buttaan Heeban Arsii godina bahaa shaggar aanaa adaamii tulluu jiddoo kombolchaa iddoo addaa gaara aluutootti kaleessa gurraandhala 2/2023 lukkeelee diinaa maqaa sakattaa waboon bobba'an kanneen sirna dulloomaa kufaatii irraa dandamachiisuu fi saamichaaf bobbaafaman haxxee itti hidhuun adabee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonichaa beeksisee jira. Lola guyyaa guutuu ganama sa'aatii 2 irraa hanga sa'aatii 12tti geggeesseen loltoota diinaa 20 ajjeesuun 30 ol madoon adabee jiraachuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo 30 ol madoon adabee meeshaalee waraanaa akaamii 12 hidhannoo guutuu waliin rasaasa akaamii 200 fi gumbii isnaapper tokko irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonichaa ifoomsee jira. Kana malees miseensonni poolisii humna addaa tokko hidhannoo guutuu waliin booji'ee jiraachuus ifoomsee jira.